raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Oromoon tokko, Oromoon tokko, Oromoon amantiin addan bahu, Oromoon gosaan addan bahu, dhagaan addan bahu, gaaraan addan bahu, Oromoo adda qoodu gabbafatu haabbatu, biyya Oromoo irratti abbaan biyya Oromoodha, biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajni fi jaalalli keenya qilleensarra qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti isin haa ga'u. Akkam jirtan? Nageenyi keessan dansaa xiqqaa guddaan nagahaa, baddaa gammoojjiin nagahaa, ollaan keessan nagaa, sa'aa namaan nagahaa. Wanta Rabbi isiniif kenne nagaa isiniif haa ta'u. Kan nagaa hin qabne nagaa Rabbi haa kennuuf. Kan nagaa qabdan alhamdulillah jedhaa, galata galfadhaa. Egaa sagantaa keenya wixata har'aa Adoolessa 27 bara 2020 akka lakkoofsa hijratti Zulhijjaa 6 bara 1441tiin qabannee walitti deebinee jirra. Galanni Rabbii guddate haa ga'u. Egaa hordoftoota keenya sagantaa har'aa kan isin waliin ta'u ana Fooziyaa Ahmadii. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya magaalaa baadiyyatti, biyya keessaa biyya alatti jirtu ammalleen irra deebina shamaa jennee jirra. Sagantaa keenya har'aa keessatti jalqaba odeeffannoon eegallaa. Itti aansuun marii haala yeroo irratti obboleessi keenya Muhee Callaan keessummaa harkaa isiniif qaba. Amma odeeffannoo dhaggeeffannee walitti deebinaa. Odeeffannoo waliin turtii gaarii. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Utuu guyyaa irraa kan isin dhageessan obboleessa keessan Sayyiin Mahammadi. Godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa bulchiinsa magaalaa Battee keessatti hawaasni miidiyaalee Oromoo kanneen akka ONN, GNN dabalatee saba himaalee hedduu akka hin dhaggeeffanne doorsaa jiru jedhan. Warreen mana shaayii qabaniif kan manni shaayii isaanii TV'n jiru akka miidiyaalee olitti eraman irraa akka ka'anii hin dhaggeeffachiisne mootummaan akeekkachiiseera. Fakkeenyaaf namni doorsisirra ga'e Muhee Umar Lootiyyoo yookaan Muhee Aannanii kan jedhamuu fi Husseen Umar Aliyyuu nama jedhaman akka doorsan maddeen keenya nuuf gabaasan. Akkasuma namoota sabboonummaa qaban hunda qabanii hidhuuf ajaji darbullee maanguddoonni aanaa Jillee Dhummuugaa gocha kana dura dhaabbatuun akka didantu himame. Aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Qiccicoo keessatti kamisa dheengaddaa humnoonni mootummaa mana sakattaana jechuun mana uummataa akka sakatta'an gabaafame. Osoo mana sakatta'aa jiranii nama Nuuruu Ahmad jedhamu mana nyaataa isaa seenuun sukkaara kuntaala 2 akka jalaa fudhatan maddeen keenya nuuf gabaasan. Akka maddeen keenya kun jedhutti sukkaara kana seeraan ala fuute eessaa fuute jechuun doorsanii mana hidhaa achi jirutti akka hidhanii turantu nuuf himan. Miseensonni hoggana baawoo Jaala Raarsoo Biqilaa, Jaalaa Toomsaa, Jaal Toloo Raadabaa, Jaal Qajeelaa Mardaasaa, Jaal Jabeessaa fi Jaal Ibsaa Naga'oo humna mootummaatiin marfamanii waajjira dhaaba Gullallee keessatti walgahii itti fufanii jiru. Namoonni duraan walgahii kanaaf waamaman amma walgahicha dhiisanii deemanii jiru. Kun osoo akkanumaan jiru kaleessa wardiyyoonni waajjirichaa shiiftii ganamaa waaree dura makiinaa poolisaatiin fuudhamaniiru. Kan shiiftii guyyaas akkasuma poolisiin dhufee guuree deeme eessa akka geessan hin beekamu. Haaluma wal fakkaatu wardiyyoonni mana jireenyaa Hayyuu Duree Jaal Daawud Ibsaas akkasuma poolisaan fuudhamanii jiru. Yeroo ammaa humni mootummaa mana jireenyaa Jaal Daawud marsee argamu lakkoofsisaa akka dabalaa jiru argaa jirra. Maal gochuuf akka deemaa jiran namaaf hin galu oduun jettu gabaafamaa jirti. Wal fakkaatu mana obbo Jawaar Mahammad poolisoonni mootummaa yeroo 3 ol akka sakattaantu gabaafame. Gaazexeessaa Hamzaa Boronaa fi Shamsaddiin Xoohaa haala hamaa keessa akka jirantu gabaafame. Nyaata lagannaas akkuma lagatanii jiraachuutu gabaafame. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa naannoo Jiizaan keessatti qofa hidhaman 16,000 hidhaa keessa akka jiran BBC'n gabaase. Egaa kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa oduun guyyaa irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما شاء الله تبارك الله بليسك يا سيد محمد ودفنون دقيسو كيتي في قالت أرقد سنجنا أمنا مريحة على يرو الرتب بليسك يا مويج ألان كيسوما دبي سفانا تركي غاري Oromoon tokko Oromoon amantiin addan bahu Oromoon gosaan addan bahu dhagaan addan bahu gaaraan addan bahu Oromoo adda boodu gabbafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan biyya Oromoodha biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u warra biraa nurra murteessisuuf dhiiboo haabbatu kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa bakka jirtan marata assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hin jecha egaa dhaggeeffattoota keenya egaa guyyaa har'aa marii haala yeroo haala biyya keenya kana ilaalchisnee obboleessa keenya Saalee Iyyaasuu waliin inshallah keessummaa guyyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa ta'e sirriitti nu waliin argamee jira waan ta'eef inshallah ya rabbi jeerate keessummaa keenya kana waliin waan biyya keenyaati biyya alaa waan yoo wal dhabe rakkoon hamaan mudatu yoommoo walitti dhufee wal quba qabaate immoo faayidaa cimaa nuu qabu irratti fi akkasumatti falli maal ka jiru irratti marii waliin goona bal'inaan turtiin keessan faana haa ta'u isiniin jenna haga xumura sagantaa keenyaatti yookaan marii keenyaatti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh Saalee. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا فيا ججباتو. بريدة كوزين. نجا فيا يجلتو مي سكنتا كيني ويا رارنو أرجمو كيتي. جلتو ما سنين. هي سؤالي كلتي مانجرا أمريكا نياتيوسي إنه يرو ما كان على بيه كيني رجعتو ولا ما قالتي خرطة فاجرة كلتي من تابوان تيب مفاريامتي. Gama kaaba Oromiyaa kanatti yoo deebine immoo akkuma beekamu cubbuudhaan xinnee naannoo Amaaraa jalatti hafnee jirra. Bara dhufaa dabraa yoo laalle immoo carraa dhufe kamittuu fayyadamuu dadhabnee kashalabbeema tokko yookaan umarran kaayyanne tokko fuudhanii kunoo kanas hin bulche jedhaniituma kan ofii fedhannurra gadi kaayanii waan bara dhufaa dabraa jechuu kan naasuu uummata keenyaaf hin qabne takkalleen jechuudha oduu guyyaa takka uummata keenya fuuldura taa'ee hin kofalle hin gammanne hedduu miidhaa uummata keenya irraan gahuu tu yeroo hedduu uummata keenya kana tajaajila waan ta'eef waan san hambisuudhaaf ammamee akkuma beekamu tokkummaan nama barbaachisaa tokkummaa san keessatti waldaa nama barbaachisaa waldaa san keessatti immoo nama biyya geggeessu achi keessatti qaadhimuun nama barbaachisaa yoo jaarmiyaa qabatan jaarmiyaa san keessatti nama baruu biyya bulchuu qaadhimuun nama barbaachisaa ittilleen qophaa'uu nama barbaachisa har'a nuti kana hundumaa'uu hin qabnu rakkoon kana fide maal jettee yaaddamee Saalii itti hafuuf nuti. Galatoomii dhugaadha rakkoon ati amma jette kun hundinuu rakkoo keenya rakkoo kana furuudhaaf tattaaffiin godhamee jira garuu hagaas maraa miti waan kanarratti uummanni keenya dammaqinni dilas hin jiru laafina qaba gama kanatti uummanni keenya tokkummaadhaan walitti dhufee waan kana hojjetu irratti tattaaffii godhuu irratti laafina jira waan kana irratti jabaatuu qaba uummanni keenya tokkummaa kana irratti waan waa'ee tokkummaa kana irratti uummanni keenya wanni inni godhuu qabu walitti dhufuu qaba kan biyya keessaa kan biyya alaadha waan biyya keessaa irratti yookaan warri biyya keessaadha warri baadiyyaa magaalaadha walitti dhufanii waan kana irratti ciminaan hojjetuu qabanii dhugaadha kana irratti dinagdeen nama barbaachisaa dinagdeen bu'uura waan kanaati dinagdeedhaaf immoo dirqama waldaaleen dhaabbatooti tola ooltummaadha tokko tokko jiraachuu qabanii kun hin jiru wanni amma dura jirus harka mootummaa jira uummanni keenya yoo danda'amaa ta'e walitti dhufee marii godhuu qaba kana hunda kan argamsiisu jalqaba duraan mariidha walii dhufee marii godhuu qaba mariin isaadhaa bifa nagaa ta'een hanga danda'amaa ta'e wagwannoo gama hundaan gama ummataatiin mootummaanis waan kana hubate isaanis haga danda'amaa ta'e gama kanatti mootummaadhaan karaa ifa ta'een
itti himanii waan kana geggeeffatuu qabanii akka dhiibbaan tokko tokko dhugaa jiraachuu mala garuu dhiibbaa sun akka itti hammaanne kaarra saaquu kan qabnu waan kana irratti hojjetuu qabanii walitti dhufanii yoo danda'amaa ta'e waldaalee immoo jedhu dhaabbatoota toltummaa tokko tokko waan kana irratti tokkummaa uummata keenyaatii fi laafina uummanni keenya qabu akka waan jajjabeessu waan waldaaleen akkasiidhaa dhaabbatuu qaban kana irratti uummanni keenya damaqinsaan waan kana irratti hojjetuu qaban warri biyya keessaadha. warra biyya alaa yoo jennu warri biyya alaatis akkuma kana sama saalee gama biyya alaatti dhufnaa waan tokko tokko duubatti kaasee tuquufi kaasuu barbaada fakkeenya manni biyya keenyatti haga dandee walitti dhufuu qaban jettee sirriidha. yoo dandahame yoo haga fedhe dinagdeen illee hammaate dhugaa rabbi yoo dubbanne dura abbootiin keenya jiillerraa ka'ee gabayaa fursee oolee galaa gabayyaatee fursee irraa ka'ee gabayaa hartummaa dhufee gabayyaataa oolaa galgala furseetti galaa qorti jechuudha. akkasuma hartummaan dawwee dhufeeti dawweetti gabayaa gabayyaatee hartummaatti gala jechuudha. kuni keessaa dargaggeessi dhaloonni qubee ammaa kuni waan dadhabeen qabu jechuudha walitti dhufuu danda'anii beeyte eega mariin godhamee akkatti baantu waa argamaa yeroo mariin godhamee waa argamaa namni jalqaba marii godhuu qaba manni keenya sagaleen kun yeroo bira ga'etti inshallah ni dhaggeeffate waan tokko tokko irraa guduunfata jennee abdii qabna namni keenya jalqaba sodaa dhiisuudha yeroo ammaa kana maal ta'e biyya keenya kan keessatti du'arra mana hidhaa sodaatamee jira du'arra mana hidhaa sodaatamee jira yeroo ammaa kana manni hidhaa eenyuuf ijaarame yeroo jalqabaatii fi kanarraas mee waan tokko tokko kaasi jalqaba immoo ajjeecharraa fi manni hidhaa maaliif manni hidhaa ajjeechaa sanirra sodaatame mee kana xiqqoo takka waan akkatti sitti fakkaatirraa dubbadhu. Dhugaadha manni hidhaadha wanni inni beekamuun yakkamaadhaaf ijaarame garuu faallaa kanaati Itoophiyaa keessatti manni hidhaadha namoota dhugaan qabsaan namoota haqaadha namoota sabaaf amantii namoota waan akkasiitiif dhaabbataniif ta'e uummanni keenya hidhaa sodaatuun qaban hidhaan kanuma amma iji keenya jajjaboon kan amantiitis warri siyaasaatis warri nuti akka qaroo ija keenyaatti ilaallu kanuma keessa jiran kun hidhaan irra osoo hin taane gara sirraa eegaleeti warra nu duraarra achirraa eegaleeti hidhaan kan namni keenya hidhaa sodaatuun qabu garuu adeemsa isaa keessatti waan seeraan faallaadhaa hanga danda'e eeggatuu qaba. sanirra dabree waan mootummaan shiraan dabaan waan irratti godhu hidhaa sodaaf duubatti deebi'uu qabu hiree isaa dabarsee laatuu hin qabu hidhaa keessatti namni hin hafu kan du'e tafa malee namni mana hidhaa keessatti hin hafu namni hidhameef qaramee baha malee wanni inni ta'uu qabu mana hidhaa seenee bahe namni mana hidhaa keessatti kan mana hidhaa keessatti hidhamee bahu qaroomee waan dura qaburratti daranuu jabaate duubatti deebi'uu osoo hin taane nama meeqas mana hidhaa seenee namoonni achi keessaa bahan daranuu onnee horatanii achi keessaa bahanii achi keessatti hinduu namni mana hidhaa sababa mana hidhaa sodaatiif waan adda addaatiin namni keenya duubatti deebi'uu hin qabu wantoota godhuudhaaf malee sababa hidhaa sodaatiif maaliidhaaf duubatti deebi'uu hin qabu waan keenya uummanni waan kana dammaqinaan irratti hojjetuu qaba. hidhaa jechuun du'a caalaa miti namni hidhamee numa baha garuu kaayyoon hidhamuu kaayyoo gaarii kan sabaa fi uummata isaatii fi biyya isaatiif akkasuma amantii isaatiif ta'uu qaba. Badiirratti hidhamuu hin qabu. Sanirraa eeggatuu qaba. Hayyee saalii galatoomii yoo ammalleen gama waa'ee biyya alaa biyya keessa walitti qabsiifnee waan tokko tokko yoo kaasuun barbaachisee yeroo ammaa kana ajjeesii du'ii waan jedhamu tokko jira beektaa biyya kana keenya kana keessatti ajjeesii du'ii waan jedhamu tokko ogummaa takka sarara diimaa tuquu jechuu fakkeenya ajjeesii du'ii jechuun falmii gara biraa dhiisii ajjeesii du'ii waan jedhamu tokkotu jira biyya kana keenya kana keessatti nama diina kee ogaa agarte kallatti manitti dhukkaasii du'otus ajjeertus akkas jedhama jechuudha yeroo laaltee wanti kana kaasuu danda'eef diddaa gabrummaa xiqqaa fi guddaadhaan wal dammaqsanii diduu fi ammoo kanumti meeshaa qabu warri miskiinni meeshaa hin qabne sun kanumti meeshaa qabu sun qofni yoo keessaa ka'ee ajjeesii du'ii wanni jedhamu sunii fi ammoo yoo waloodhaan wal dammaqsanii gabrummaa kana didan
kamtu faayidaa irra qaba jettee yaadamee saalii waan kana lamaa walitti qabsiti hindii jedhanii waloodhaan diduu fi ammoo kan nuti meeshaa qabu suni ajjeesii du'i waan jedhamu sanirraa kamtu faayidaa qaba jettee laaltamee akka keetitti. Galatoomii ajjeesanii du'uu bira filannoon carraan ni jira. Ajjeesanii du'u jechuun filannoo dhabdee carraa isa dhumaati jechuun namni yoo sanirra gahe. Haa ta'uti namni keenya osoo bakka sana hin gahin carraan biraadhaan jiran osoo ittiin gahini tokkummaadhaan nama tokkummaa amma jenne sanii walitti dhufanii wal mari'atanii waa waloodhaan ofirraa qolatamuu danda'u karaa gabaabaatti. Karaa dhiyootti wanni ofirraa qolatuu danda'aniin hin jira. Carraa akkasiitti fayyadamuu qaba uummanni keenya jalqaba duraadha. Yoo carraan sun dhabamee filannoon biraa kan dhabamu ta'e carraa sanitti fayyadamanii ajjeesanii du'uu danda'amu. Garuu osoo hin geenye kan bu'aa gurguddaa buusuu danda'u. Wareegamni yookiin aarsaan xiqqaa kaffaltee faayidaa guddaa argachuu ni jira. Osoo bakka sana gahe uummanni keenya aarsaa xiqqaa kaffalee faayidaa guddaa akka argatutti hojjetuu qaba. Osoo bakka ajjeesanii du'uudhaan hin geenye jalqaba duraadhaa tokkummaadhaan wal mari'atanii waan dhufu tokkummaadhaan dura dhaabbatanii osoo waa tokko irra hin geenye lafa jala maaltu dhufuu mala sanirratti maal gochuu qabna akkamitti qolachuu dandeenya waan jedhu irratti uummanni keenya waliin dhufee waliin mari'atuu qaba. Osoo bakka sana hin geenye. Anilleen kanarratti wanni dabalu yoo jiraatte yaa uummata keenya warroonni sagalee keenya kana dhageessan ajjeesii du'i waan jedhamu tokkorra yeroo ammaa kana diduu bar hulama cufanneetuma hindii mootummaa kana mootummaa nu bulchu kanaaf hin ajajamu jedhanii hulama manuma ofii yoo cufatanii ta'an yoo didan jechuu hundinuu carraa tokko lammaffaa immoo ammas godina walloo tana keessa yoo ilaalle karaa takkittii tana jira jechuu tokkummaa yoo kaane baajatuma mootummaan naannoo Amaaraadhaa baatee keessaan galfatu mootummaan naannoo Amaaraadhaa kallattii takka ka Suudaanii isheentu fi ka naannoo Amaaraa ka guddaa Jabuutii irraa ka isheentu tana jechuun mootummaa naannoo Amaaraa ka baay'inaan argatu jechuudha. Karaa baatee kuyyuurraa baatee irraa gala wanni deemu kana maal maqaan isaa konkolaataa isheenu kana yoo cufanii huu jechuudha. Ummati kun jechuudha ummata mootummaa naannoo Amaaraa kana jilbiifachiisuu dandeenya jechuudha. Carraa akkasitti fayyadamu. Kana gochuu keessatti ummata keenya haa dammaqsinuu affeerraa keenya gama isaa waa'ee biyya alaa dabarsinaa waa'ee biyya alaa kana keessatti Ega Abiy Ahmad yeroo aangoo kanarratti bahu yoo beekte uummanni keenya eeganaa gara misoomaa seenuu qabaa mana isaaniirraa kaasanii ganda isaaniirraa kaasanii misoomaa fi ganda isaaniitti nama nagahaa ta'uudhaan ganda isaaniitti waan gaarii hojjechuudhaan aanaa isaanii keessaa jalqabee gama biyyattiitti ol guddina gochuudhaan waan akkasii san fayyadamee uummata keenya addaan qoqqoodee ture. Uummanni keenya eegasii amanee hunduu akka jiruun aanaatti galee biyyuma keenya eegana aanama keenya guddifannee tolchannee akkuma aanaa keenya wal jaarreeti waan tokko godhanna jedhanii waan akkasii san qabatanii nama ka'ee jira. Ammaa wanni sun of keessa deebi'amee tokko ta'amuun hin danda'amne. Fakkeenya garee akka dawaa cappaatti akka aanaa artumaa furseetti akka aanaa fakkeenya aanaa baateettis tahee dawaa cappaattis tahee garee adda addaatti ijaaramee jira. Jarri kun wal quba hin qaban. Garee walii keessallee dhufanii hin hirmaatan. Warri kun akkamitti tokko walitti haa dhufu. Wanti sun yoo walitti dhuftee akkuma sa'a dhibba keessaa aannan walitti qabanii bakka takka cuunfanii dhadhaa keessaa fayyadaman san yoo walitti dhufan tokkummaatu argama. Kanarratti uummanni keenya saffisaan amma ammatti maal irratti dalaguu danda'an keessaa manguddoonni achi keessa ta'anii dhaggeeffatan. Waan amma wanni kanarratti jalqaba duraa kan waa'ee misooma gara naannoo mataa dhugaadha. Jalqaba duraa namuu sobamee bilisummaan baanaan argameera gara dinagdeedhaan wanni guddaa wanni nama barbaachisu. Wanti argamu maali jedhamu dhugaadha sasoomeera garuu dubbii akkasii miti faallaadha. Amma warri biyya alaa kun gareelee adda addaa jiranii galee gandarraa ka'ee ganda guddaatti ol deeme hanga oliitti jira. Haa ta'uti garee adda addaa ganda keessatti qabaachuun cubbuu miti gaariidha. Ani akka kiyyatti gaarii namni gandarraa ganda xiqqaarraa ka'ee gara ganda guddaatti waliin akkasiin yoo deeme gaariidha. Garuu bakka mataatti walii qabatu cimaa tokko bakka bu'uura mana tokko bakka itti galu qabaachuu qaba. Namni ganda isaa ijaarameetu ganda biraatii waliin ijaaramuu danda'e. Garuu san ta'e gara biraatiin adda babbahuu hin qabu. Akka amma jennee galmisaa tokko ta'uu qaba. Achitti walii galuu qaba. Kanarratti
namoota gandi tokko nama tokko keessaa baasanii walii kennanii akkasitti wal jaaraa dhufame galmatti galma guddaan tokko ijaarratamuu qaba. Kanarratti uummanni keenya amma faffaca'eetti jira. Faffaca'ina sanirraa galma guutuu tokko qabaachuu qaba. Bakka sanitti argamuu qaba. Bakka sanirratti mariilee gurguddoo waan biyya keenya kan dinagdee irratti waan adda addaa nan biyya alaadhaa jiru wanni inni godhuu danda'u waa lama sagalee uummata biyyaatiif ta'uu fi dinagdee qofaadha. Kanarratti miidiyaa cimsuudha gama dandeettii ogummaa isaatiin dinagdeedhaan miidiyaa bira dhaabbatee warra biyyaa saniif sagalee ta'uudha. Sanirra dabree warra biyyaa saniif dinagdeedhaan bira dhaabbachuu qaba. Akkaataa isaan immoo itti ijaaraman haala mijeessuu fi waltajjii adda addaa qopheessuuf waan akkasii irratti waan bu'uuraaf immoo hiika kaffalaa waan itti eegalan waan san akka eegalanii warri biyya alaa jiru waan akkasii irratti gargaaruudha. Dammaqinsaan hojjechuu qabna. Kana uummanni keenya sin hubata jennee yaanna. Waan kanarratti dammaqinaan uummanni warri biyya alaa jiru waan kanarratti hojjechuu qabna. Addaan garee magandaa qofaarratti dhaabbatu osoo hin taane galma tokko qabaachuu qabna. Bakka sanitti walitti dhufnee mari'achuu qabna. Dhugaadha warri biyya namaa kana keessa jiru irra baay'een qaamaan walitti hirmaatuu hin dandeenye. Warri qaamaan walitti hirmaatuu hin dandeenye gama teekinooloojii magaalattiira gama adda addaa wal quunnamnee bakka bu'oota godhannee waan kanarratti hojjetuu qabnaadhaan jedha. Gabaabumatti kanumaan jedha galatoom. Ayyee galatoomii obboleessa keenya Saalii iddoo galatoomicharraa kennuu keetiif ulfaadhu siin jenna maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin. Iddoo galatoomeetillee. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa keenya irraa waa hedduu hubattan jennee abdii qabna. Sagantaa keenya har'aa asumatti golomnaa. Saganticha wal duraa boodan kan isin biraan gahaa ture ana Fooziyaa Ahmadii hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagahaan jiraadha. Milkii addunyaa karaa argadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.